warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu YouTube barreessu kumii wajji harkaa bifa adda ta'een isiniif qabadhee dhufeetan jira. Kun bifuma agartanii kanaan baay'ee tokko bareeda. Waan feeneef fayyadamuu dandeenya. Baay'ee tokkollee salphaadha. Haala kamiin akka itti jalqabneedha hannu kirriidhuma kanaan isinitti agarsiisaa turtii gaarii. Egaa hojii keenyaaf kan nu barbaachisu akkuma yeroo baay'ee isinitti himu kirriif kiroosheedhaa fi maqasiyaa isiniin jedheen jira. Aras akkuma sanaan qabadhee dhufeen jira. Egaa hojii keenyaaf kan nu barbaachisu kirrii jalqabni keenya akkuma yeroo baay'ee isinitti himu yookiin akkuma isinitti agarsiisu sansalataan jalqabna. Sansalata gaafa jedhu haala kanaan qopheeffannaa jechaadha. Ani amma kan isheenii tokkodha waan hin fedhuuf amman fedhen dhaadhaa jechaadha. 50, 40, 70 akka beetan 80 dhaachuu dandeessu. Ani amma haala kanaan 40 dhahee isinitti deebi'aa jechaadha. Sansalata 40 bifa kanaan sansalata qopheeffannaa. Erga haala kanaan sansalata dhahannee amma bakka kana qabnee 1, 2, 3 ol dhaannaa jechaadha. Sansalata 3 bakka qabne kana akkas kirooshee keenya irra marree sadan sila dhahannee akka dabal kirooshee tokkotti finna. Arfeessaa irratti akkas tokko fudhannaa jechaadha. Agartanii sansalanni 3 sila nu dhaanne akka dabal kirooshee tokkotti nuuf ta'a. Sana booda 1, 2 sansalata 2 dhaannee boolla 2 keessa dabarfannee kan sadaffaa keessa baafanna. Boolla gaafa isiniin jedhu isii kana 1, 2 kana dabarfannee kan sadaffaa kana keessa galfannaa jechaadha. Tokko akkas harkifanna. Ammallee 1, 2 dabal kirooshee 2 arga dhaannee finnee 1, 2 ara dabarfannee kan sadaffaa keessa akkas dabal kirooshee tokko dhahannaa jechaadha. Bifa kanaan 1, 2 sansalata 2 dhahanna. Ammallee finnee 1, 2 boolla 2 keessa dabarfannee kan sadaffaa akkas keessa baafannaa jechaadha. Agartanii ammas 1, 2 erga fudhannee 1, 2 keessa dabarfannee kan sadaffaa keessa akkas dabal kirooshee tokko dhahanna. Bifa kanaan boolla tokko keessa dabarfannee kan sadaffaa keessa dabal kirooshee tokko fudhannaa. Zuuriyaa singuunee walitti deebinaa jechaadha. Egaa finnee erga zuurii akkasitti guuttannee zuurii guuteetaniin jira. As dhuma kanarratti wanti nu beekuu qabnu yoomillee dhuma kanarratti 2 dhaachuu qabna jechaadha. Asamma tokko dhaadheen jira bakka kana 1. Isiin kun yoomillee akkasitti 2 wal baatee jechaadha. Sana booda 1, 2, 3 sansalata 3 dhaadheen naanneeffadha hojii koo fidee isii tokkoffaa kanarra dhiisee kan lammataa kana keessatti harkifadhaa jechaadha. Sababni isaas sansalanni 3 dhaanne kun akka dabal kirooshee tokkotti nu fayyada. Amma erga akkas godhadhee kunoo 2 naa ta'ee jira jechaadha. Tole erga 2 dhaadhe amma 1, 2 sansalata 2 dhaadha. Sana booda kirooshee korra maree fidee mataa isii kanarra tokkoon harkifadha. Agartanii randeebi'a mataa isii kanaa kunoo isii kanarra keessa isiirra tokkoon fudhadhaa jechaadha. Haala kanaan ergan akkas dhaadhe ammallee sansalata 2 dhaadhaa. 1, 2 ergan sansalata 2 dhaadhee asirratti fidee isii kana irra keessa isii kana tokkoon dhaadhaa. Bifuma isii kanaatiin jechaadha. Sana booda boolla kana keessa
bakka duwwaa jiru kana keessa double crochet lama dhaadha. Asuma sansalata tuun godhin tokko achuma keessa ammas sansalata tuun dhahin lama argaan akkasitti dhaadhee fidee ammallee isii kanarra keessa siitti tokko dhaadha. Amma sirratti sansalanni nun barbaachisu jechaadha. Kana keessatti lama haala kanaan fidee ammallee irra keessa sii kana tokko dhaadha. Kun walakkaa kana keessa lama dhaadha. Tokko irra keessatti lama keessatti dhaadha jechaadha. Tokko irra keessa isaatti dhaadha, lama immoo keessaan dhaadha jechaadha. Kun amma keessaan lama dhee irra keessa kanaatiin tokko akkasitti dhaadha. Ammallee kana keessaan double crochet lama achuma keessa sansalanni kanarratti nun barbaachisu niin jedheera. Meeqamma nu guututti tokko lama sadii afur dheen jiramti. Shanaffaa ammas irra keessa kanan dhaadha. Keessa kanatti lama ammallee irra keessatti tokko ammallee as keessatti lama dhaadha double crochet lama meeqanuu ta'e tokko sajalaa lakkaan lama sadii afur shan ja'a torbaffaa isii kana irra keessa kanaatti dhaanna jechaadha. Bifa kanaan akkasitti jalqabti siyaasiif dhumni asii kun irra keessatti dhaamaa jechaadha. Torba amma sansalata lama dhaanna tokko lama finnee sii kana irra keessa siitti dhaanna. Isiin kun hanga dhumaatti ol baati waan taateef bukkee asiif asiin kana keessatti dhaanu. Agartanii isiin kun asumaan akkuma hanga xumurrutti ol baati. Kanaafuu torbaffaan isii kana irra keessatti dhaanna malee walakkaa kanaatti dhaannu jechaadha. Double crochet lama ammallee sansalata lama dhaanna finnee as keessatti dhaanu irra keessa kanaatti tokko dhaanna. Agartanii ammallee erga kana dhaannee sansalatan dhaanu. Amma isii kanarratti waan sansalata dhaanee fi amma kana keessa double crochet lama dhaana. Inshallah isiniif gala jedhee yaada. Double crochet lama ammallee irra keessa kanatti tokko kana keessatti double crochet lama hanga kamitti hanga torba guunnutti jechaadha. Haala kanaan dhahanna. Egaa akkasitti zuurii guuttanne finnee dhuma kanarratti akkuma duubaan sirriitti agarsiisee jiru lama dhahannaa jechaadha. Sirriitti yoomillee dhumti isaa kun lama dhahanna. Haala kanaan erga lama dhahannee tokko lama sadii double crochet sansalata sadii erga dhahannee finnee naanneeffannaa. Erga naanneeffannee isii kana keessa baafachuu dhiisnee isii lammataa kana keessa baafannaa jechaadha. Mulaa isii kana keessa baafachuu dhiisnee isii lammataa kana keessa haala kanaan baafanna. Ammas sansalata sadii dhaannee fi as double crochet tokko walitti lama nuu taane jechaadha. Tokko lama sansalata lama dhaannee finnee isiin kun asumaan wal baati isiniin jedheera. Double crochet tokko irra keessa siitti dhaanna. Ammallee tokko lama dhahannee sansalata lama. Amma isii kana akkuma naan ol baasna jechaadha. Kunoo irra keessa sii tokko amma sila torba dhaanne kana bakka lamatti irraa jechaadha. Kunoo tokko sirra dhee ammanas ga'utti amma walakkaa ga'utti. Walakkaa roonsiniin jedhu amman qixxee ga'utti jechaadha. Bakka lamatti hin baase waan ta'eef fakkeenyaaf
inni jalaa kun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 meeqa baafannaa 9 baafannaa jechaadha. amma meeqa dhaadheera 1 2 5 dhaadheera 6 7 8 9 asitti sagalii tokko tirfii asii waan qabnu walakkaa kana keessa karaa baafannachaadha. 1 2 sansalata 2 dhihannee boolla sii kana keessa dhiisnee kan lammataa kana keessa fudhanna. agartanii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nuuf ta'a jechaadha. kunas tokko dhiisnee qixxeetti ammas 9 dhahanna. siniif gala hidhee yaada. yoo siniif galuu dillee koomantiidhaan na gaafadha. yoon dogongora qabaadhe illee roonda siniin jedha dogongora koo koomantiidhaan natti himaa qajeelfadha. kun amma haala kanaan bakka kana hambifanneerra jechaadha. hirree kana jechuun finnee dizaayinii kanatti baafannaa jechaadha. bakka duwwaa madhaanii kanatti dizaayinii kana baafachuuf lakkoofni hambisanne tole. amma ergaan dhahannee sansalata 2 nu barbaachisa 1 2 sana booda finnee sii kana mataa siirra dhahanna. isiin kun haaluma kanaan ol baatee jechaadha. 1 2 kun akkuma jirtuun akkasitti nuuf baatee jechaadha. daballu sanirrus nus irra keessa siitti dhahanna. ammallee finnee asii bakka sii kana 1 dhahanna. ammas meeqa dhahanna 9 bakka lamatti irraa jechaadha. lakkoofsi keenya jalqaba qixxee waan ta'eef 9 dhahanna. ammallee asitti amma 9 ergan dhahadhee sansalata 2 dhahee akkuma silaa isii kanarra tarkaanfadhee sii lammataa keessa fudhadhaa jechaadha. akkasitti boolla duwwaa dhiiffanneerraa jechaadha. bakka dizaayiniitti baafannu walakkaa irraan baafanna dizaayinii keenya waan ta'eef walakkaa kanatti bakka duwwaanan dhiisu kun zuurii lammaffaa irratti yookiin marsaa lammaffaa irratti dizaayiniitti baafannaa jechaadha. haala kanaan akkasitti zuurii guutee ergan deebi'ee fidee asiin dhaheen jira. asii kana haaluma kanaan achi deemnaa jechaadha. amma bakka duwwaa kanaatti ergaa asiin geenye 1 2 3 7 dhaadheera. amma 2 2 lakkaara 7 dhaadhee asiin 2 hirrisaa jechaadha. bakka walakkaa kanatti dizaayinii waan baafannuuf dirqama walakkaa kana asiin 2 hirrifanna. sila 9 turre kan dhahanne 7 nuu ta'u. amma erga 7 dhahanne kun lamman kana dabarfadhee sansalata 2 dhahadha. tokko lama sansalata 2 argan dhahee fidee sii kana keessa walakkaa kana keessa dabal kirooshii tokko naadha. dabal kirooshii tokko as keessa wal dhaadha jechaadha. agartanii amma as keessatti maal uumuuf deemna dizaayinii sii kana uummachuuf deemna jechaadha. sii kana ammallee sansalata 2 1 2 dhahanna. asirraa ammallee boolla sii kana darfannee lammaffaa kana keessa dhahanna jechaadha. meeqanuu ta'a 1 1 yaan dabal kirooshee 7 nuuf ta'a jechaadha. 9 ture 2 gaafa hirrisannu 7 nuuf ta'a. ammallee fidees naanneessee geetaniin jira viidiyoo rakkan dheereerneef. amma asitti 7 ture 5tti galfadheen jira sansalata 2 dhahaa zuurii lammaffaa. erga sansalata 2 dhahee silaa asirratti 1 dhaheen jira. amma asiin tokko dabalannaa jechaadha bukkee lachaniin. fakkeenyaaf kun akkasitti sansalata 2 dhahee boolla tokkorra dabarfadheen jira. hirrisaan jira waan hin ta'eef asitti 1 dhaha dabal kirooshii 1 ammallee sansalata 2 ammallee asitti bukkee kanatti 1 dhahadha.
amma meeqa nuu ta'e lama nuuf ta'e jechaadha. Lama jechaan kun akkasii kanaati. Jalqabaas tokkoon dhahee zuurii lammataatti lamaan dhahee kan sadaffaatti sadii nuuf ta'a jechaadha. Sana booda sansalata lama finnee ammallee as tokko irra dabarfannee kan lammataa keessa akkas baafanna. Haala kanaan dhahanna jechaadha. Haala kanaan nuuf ta'a. Kirriin kun gatii gurraacha ta'e baay'ee mul'atu. Egaa zuurii fidee asiin gaadhee tan jira. Amma asiin gaadhee amma kana hirrisnee walakkaa kana dabalachuutti jira waan ta'eef sansalata lama erga dhahanne ammallee lamaraan tarkaanfadhee fidee boolla bakka duwwaa kana keessan tokko fudhadhaa jechaadha. Sansalata lama walakkaa kana keessa ammas tokkoon baafadha. Sila lama turanii amma sadii godhannaa jechaadha. Ammallee tokko as keessa dhahanna. Bifa kanaan meeqa nuu ta'e sadii. Tokko lama sadii nuu ta'eera. Sansalata lama dhahannee boolla kanarra dabarfannee kan lammataa keessa haala kanaan baafannaa jechaadha. Amma zuurii naannee isinitti deebi'eetan jira. Amma jalqaba silaa asirratti lama qannasnee yookiin lama hirrisnee asii walakkaa kanaan hanga sadiitti dabalannee turre. Amma garuu sadan kana dabaluun asuma irratti dhaabbata. Hin hirrifannaa jechaadha hanga tokkotti nuu deebi'utti. Gaafa sirraa hirrifannu walakkaa kana hin daballa. Lama hirrisaa turre hin dabalannaa jechaadha. Jalqaba kana lachan dhiisaa turre. Amma garuu walakkaa kana keessa bakka duwwaa sana keessa dabal kirooshee lama dhahannaa jechaadha. Kun haala kanaan agartanii jalqaba akka kana ture. Amma garuu bakka tokko dhahannu kanarratti lama dhahannaa jechaadha. Erga haala kanaan dhahannee tokko lama sansalata lama dhahannee isii kanarra tarkaanfannee dhiifama walakkaa kana keessa tokko akkas fudhanna. Haala kanaan ammallee tokko lama sansalata lama dhahannee as keessa ammas dabal kirooshee tokko. Meeqa nuu ta'e amma jalqaba tokko achiin lama kan sadaffaarratti sadii ammoo hirrisaarra waan ta'eef sadan sana lamatti deeffannee jechaadha. Tokko lama sansalata lama dhahannee bakka duwwaa sila tokko dhahataa turre kana keessa dabal kirooshee lama dhahanna. Sababni isaas dizaayinii isii kana hirrisaarra waan ta'eef kana asiin hin dabalanna walakkaa. Kan nuti hirrisnus kan nuti baay'ifannus yookiin kan nuti dabalannus walakkaa kana qofa malee daariinsaa bakki kun fakkeenyaaf bakki kun akkuma naannoo lubaa jechaadha. Walakkaa kana qofa daballee hirrifanna. Amma feene dabalachuu hin dandeenya. Hirrifachuunis akkuma sana kan nuti hirrisnu garuu hanga isiin tokko dhumti isii tokko nuu taatutti dizaayiniin isii walakkaa kana hin hirrifannaa jechaadha. Ammallee asirratti hirrisuurra jirra waan ta'eef asiin ammas lamuma dabalannaa. Bakka kana geessiniif agarsiisaa jira. Sansalata lama dhahannee sila lama dhahannee ramtee ammoo walakkaa kana tokko hirrisuun keenya tokkoon xumuranneerra jechaadha. Sansalata lama ammas asiin bakka kana walakkaa kana lama dabalannaa. Bakka sila hirrisaa turre hin dabalannaa jechaadha. Egaa haala kanaan abaaboo tokko xumuruutti jirra. Amma asitti tokkotti waan gashannee qabnuuf amma tokko ture lama dhahannee sadii lamatti hirrifannee achi tokko. Amma tokko gatii xumurree jirruuf abaaboo tokko haaluma kanaan xumurannaa jechaadha. Asirratti abaaboo kana waan xumurreef fidee dabalu sunis bakka kana haaluma kanaan duuchannaa jechaadha. Kun asitti tokkotti waan galfanneef sansalata tuundheen finnee irra tarkaanfannee akkasitti dhaannee duuchanna.
akkasitti abaabaa tokko xumurannee jirra jecha dizaayinii nuti walakkaatti baafan. Egaa haala kanaan abaabaa tokko baafadheen jira, bifa kanaan abaabaa tokko baafadheen jira. Baay'ee tokko bareedaa dha'uusaas baay'ee tokko salphata. Inshallah siniif gala jedhee yaada yoon dhoofsaan illee ariifadhee afaaniin dubbataan jira waan ta'eef yoo siniin galuu baate illee koomantiidhaan na gaafadhaa siniin jedheera. Kun abaaboon tokko bifa kanaan xumureetan hin jira, amma bifa adiidhaan ittidha jechaadha. Akkuma kanaan akkuma amma agartanii kana dhaheen ka'e kan lammataa kirrii adii akkasiitiin dhaheen guddisinee xumuraaf walitti deebina siniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessaa. Dogongora koollee koomantiidhaan natti himaa nan qajeelfadha. Hanga viidiyoo kutaa lammaffaatiin walitti deebinutti turtii gaarii.